Bullish marubuzu jechuun piraayisiin duraan daawun tirendiirra yookaan immoo beerishiirra turee fi gara gadi deemaa ture. Kana booda beerishummaan dhaabbatee piraayisiin gara oliitti ol deebi'uu fi apdeet tirendii daayirekshinii gara olii qabatee bullish istiraakcharii eegaluudhaaf deemuu kan nutti agarsiisu ta'ee kaandilistiikii wiikii uumamuu hin qabnee fi halluun isaa bullish ta'ee yookaan immoo halluu magariisaatiin dhufamee fi moomentamii yookaan immoo voolumii qabuun bullish marubuzuu paaterni jennee lafa kaa'uu kan nuti dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asitti piraayisiin asitti ni baname loowuu fi banamisa isaa walumarra uumameeti bakka sanatti waan takka loo wiikii dhootee wiikiin uumamuu qabu loowrii wiikiin qabu ol deebi'ee asitti maal uume moomentamii uume voolumii olaanaa takka asirra nuuqaneeti gara oliitti ol ba'ee haayii uume bakkumatti haayii uume sarratti dhufee kiloos ta'e jechuudha. Kanaafuu wiikii gara gadiittis hin qabu wiikii gara gubbaattis hin qabu jechuudha. Kaandilistiikiin akkasii kun maal agarsiisa egaa strong buy position irra waan nuti agarsiisu piraayisiin kana booda bakka kaandiliin sunitti uumame irraa ka'ee gara oliitti deemuu anticipation akkasii yookaan immoo tilmaama akkasii kan nuuqannudha jechuudha. Fakkeenyaaf asuma irratti yoo kalootaati piraayisiin akkana gad deemaa ture asirratti dhufeeti maal nuuqanne bullish marubuzuu kaandiliin waan nuuqanneef bakka kanarratti buy position seenne san booda piraayisiin ol akka deemu anticipation akkasii fudhachuu kan nu dandeessisudha jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin maal godhe asitti akka kanatti gad deemaa ture san booda dhufeeti bullish marubuzuu kaandiliin nuuqanne jechuudha. Bullish marubuzuu kaandiliin nuuqannu osoo inni beeknuun ta duraati bakka kanatti voolumii qaba kaandiliin sun voolumii guddaa qaba. Lammaffaa immoo loowar wiikii noodha hin qabu asirratti illee upper wiikii noo hin qabu jechuudha. Kanaafuu kaandilii keessi uumame kana gubbatti baay'ee seennee stop loosii kana jala kaa'uun piraayisiin gara oliitti ni deema anticipation jiru qabannee bifa kanaatiin bullish tirendii ni deema yaada jiru eega kannee booda baay'ee tirendii yookaan immoo baay'ee poosishinii fudhachuudhaan piraayisiin gara oliitti akka deemu tilmaamuu kan nu dandeessisu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraatiin asii yoo fudhannee taateef piraayisiin naannoo kanatti maal godhe asirra dhufeeti marbuzuu kaandilii nuu kanne jechuudha. Maal bullish marbuzuu nuu kanne jechuudha. Bakka inni bullish marbuzuutti nuu kana kanarratti baay'ee seennee stop loosii keenya immoo kaandilii san jala kaa'uudhaan stop loosii kaandilii jala kaa'uudhaan piraayisiin kana booda gara oliitti ol deemu jennee anticipation yookaan immoo tilmaama akkasii deemu taate correct waan ta'a jechuudha. Kanaafuu tireedii sirrii fudhannee akka jiru kan nutti agarsiisudha. Kanaaf chaartii irratti nuti even fakkeenyaaf bakka kanatti yoo kalaalu ta'e mataasaa asirratti maal agarree bullish marubuzuu agarree san booda piraayisiin oluma deeme. Even naannoo kana mataasaatti kun bullish marubuzuu agarree piraayisiin oluma deeme. Asirratti illee haa xiqqaatoo guddatu bullish marubuzuu ta'ee oluma deeme jechuudha. Garuu immoo yeroo hunda kaandilstii paaternoonni hundi yeroo hundatti ni dalaganii waan hin taaneef akka intirii konfirmeeshiniitti xiinxala biraa yookaan immoo anaalaayisii biraatis bakka biraatti goonee sanii wajjin wal simsiisuun tireedii bifa kanaatiin yoo hafnuun taateef relatiivili wiirreetii keenya dabaluu kan dandeenyu.